wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasee hamma 26tti baafnee dubbifanna. Sinee ganjira. Akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Gaaf tokko Yesuusin barsiisa ture. Farisoonniif barsiisonni seeraas gaddeen kutaa biyya Galiilaa fi Yihuudaatti mandara Yerusaalemii dhufanii achin taa'u turani. Humni Waaqayyo gooftaa inni fayyisuus Yesuus wajjiniin ture. Kunoos jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e sireedhaan fidanii ol galchaniis Yesuus dura kaa'u yaalan. Garuu baay'ina namootaatiif karaa dhabnaan mana yaabsisan. Bantii mana saaqanii akkuma siree isaarra ciisetti Yesuus duratti gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu argee isa dhukkubsataadhaan namicha nana cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Namicha nana cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Barsiisonni seeraatii fi Farisoonni eenyu namichi Waaqayyoon arrabsu kun Waaqayyo duwwaa malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedhanii gungumuu jalqaban. Yesuus yaada isaanii yommuu hubate gaaffii isaan gaafate. Maaliif kana garaa keessanitti yaaddu? Kamtu salphaadha? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'ii adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti otoo dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aaboo akka qabu beekaa jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko du'een sittan hima ka'iiti siree kee fudhadhuu mana keetti galii jedheen. Si'uma sana otuma isaan ilaalanii ka'ee siree isaarra ciisa tures fudhatee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa mana isaatti gale. Yommuu hundumti isaanii abjuu ta'anii Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessani. Naasuunis isaan qabate har'a dinqii takkaa hin ta'in argine jedhan. Iddoo kanatti wanti ta'e wanta guddaadha. Dinqii caalutu ta'e iddoo kanatti. Tariitii haayilaayitii kan qabatu gooftaa Yesuus yogguma sana siree kee baadhuu deemi isa jedhe isinitti fakkaachuu danda'a. Dinqii caalu ta'e garuu siree kee baadhuu deemi miti. Okay? It's not about that. Isa ilaalu akka yaada keessan har'a gara sanatti deebisuu barbaadan hin barbaada. Isa dura garuu kontekstii isa isiniin kenna. Mirakiliin kun kan ta'e jalqaba ministirii gooftaa Yesuus lafarratti ture. Naannoo jalqabaati ture. Baay'ee reef jalqaba. Akka Luqaas nutti himutti yeroon kun kan ta'eedha Luqaas. Gooftaa Yesuus ministirii isaa jalqabuu dura maal ta'eedha? Dura Yordaanositti karaa Yohaannis cuuphaa cuubameedha. Mitire boqonnaa 4 yoo dubbifattanii ministirii isaa totoon bahin dura dhaqee cuubameedha. Gaafa cuubamu immoo afurri Waaqayyoo inni humnaan hojjetu maal godheedha? Irra dhufeedha. Hallelujah. Inni kun namatti hin tolu waa'ee afura Waaqayyoo isinitti himeen ture gati ta'eef. Afurri Waaqayyoo inni humnaan maal godhu? Hojjetu eenyurra dhufeedha? Gooftaa Yesuus irra dhufeedha. Afurri Waaqayyoo isinirra haa dhufu. Namni lakkaa eenyuyyuu taanaan afura Waaqayyoo malee hojii Waaqayyoo hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kun adda godha hojii Waaqayyoo. Isa booddee gooftaa Yesuus right away humnaan afurri Waaqayyoo irratti haa dhufuyyuu malee mirakilii gochuu hin jalqabne right away. Maal godhe? Kadhataaf gara gaaraatti ol ba'eedha. Kadhataaf gara gaaraatti ol ba'ee guyyaa meeqa kadhateedha akka wangeelonni sadan nutti himanitti. Guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomaaf sagadaatiin Waaqayyo abbaa isaa wajjin haasa'eedha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Lallaba tokko ton jalqabiitti dura erga cuumamee booddee hin deeme hundaa'um achitti seexanaan qorameedha. Miniire qorumsa sana moo'ee erga magaalatti deebi'ee booddee gooftaa Yesuus biyya Yihuudotaa keessatti lallabuun baay'ee ulfaata akka ta'e waan bareefi milikkita gochuu jalqabe. Maaliif? Yihuudonni kan isaan barbaadan maalidha? Natti maamee maal kana dubbachaa turre maal? Yihuudonni maal barbaadu? Milikkita barbaadu. That's it. Mitire. Yihuudonni milikkita barbaadu. So
gooftaa Yesuus garuu gooliinsaa kana miti. Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti gaafanni dubbate gooliinsaa waan biraa ture. Kan jarri barbaadu waan biraa, kan gooftaa Yesuus barbaadu waan biraa ture. Jarri sun unuma natti fakkaatu naan takka taa'ee gaafa yaadu. Nutu milikkita barbaadne minire. Maqaan of tan milikkita barbaadne miti. Sana ta'uu baannaan pheenxeen iyyuu jira nutti hin fakkaatu. Kiristinnaan jira iyyuu nutti hin fakkaatu. Kanaaf gaagataan bara kanaa kan inni baay'atu. Inna qoy isa miti garuu lallaba inni lallaba ture akkuma testamentii sanarraa deebi'eeni gooftaa Yesuus kaayyoo hojjechuudhaaf dhufe lallabe. Inniyyuu Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti dubbateera. The first time gooftaa Yesuus erga cuubame lallaba ni lallabe. Maarqos indikeetii nu godheera. Lallaba jalqabaa. Inni maali waggaa 12ffaa isaattu lallabeera jechuu dandeessu. No gaaffii deebise malee lallabne achitti. Inni kun garuu lallaba isaa jalqabaa ture. Lallabni isaa jalqabaa immoo waa tokkoof tokko duwwaa ture. Inniyyuu maa inni ture? Qalbii diddiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti jedhe gooftaa Yesuus dhiyyee. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Bakka kanuma ture. Mitire eekoo godhe waan Yohaannis barsiisaa ture jechuudha. Isa booddee jarri barumsa isaatiin dinqifataniiru garuu ammayyuu duukaa bu'uudhaaf rakkina hin argine. Mootummaan immoo ijaaramuudhaaf foloorsii qabaachuu qaba. Mitire foloorsii kana gochuudhaaf immoo jarri waan barbaadu gochuu ture gooftaa Yesuus. Inniyyuu milikkita. Kanaaf akkaawuntiin Luqaasii fi Luqaas milikkita baay'ee nutti hima. Maarqos garuu xinnoo ishee bichaa nutti hima. Akka Luqaasitti hundaa'uun jalqaba milikkita inni godhe yaadattu sin. Boqonnaa afurraa yaadattu. Okay, haa ta'u milikkita godhe gaa milikkitatti nama diroo godhutti gooftaa Yesuus gaafa godhu jalqaba seexana caraansise. Inna seexanni garuu caraanuunsaa isa dhibennaani Yesuusin lallabuutti ka'e inni immoo. Argitani kan jalqabu immoo eenyummaa Yesuus lallabe namas miti. Yoo dhabeettu duukaa buutotas miti seexana. Seexanni beekuun Yesuus eenyu akka ta'e. Naani gaafa boqonnaa afur dubbifadhaa asuma keessa jira. Yesuus otoo mandaroota sana keessa deddeebi'uuti Naazreet keessatti kun kan inni ta'e Qifirnaahom mitiiti. Gaafa caraanu seexan yaa masiicha ilma Waaqayyoo akka taate nutu beekna maanu balleessuu dhufteedhan. Eenyuyyuu Yesuus masii ilma Waaqayyoo akka ta'e namni gaafa sana dura jedhe tokkoyyuu hin turre. Wazar disciple Phexros jedhaa eenyu jedhaa kan jedhe iyyuu hin turre. Ati eenyu akka taate barreerredhan. Masiicha ilma Waaqayyoo akka taate barreerra maanu balleessuu dhuftennaan badaasiidhee keessaa ifateedha. Innaani kan seexanni caraanuuf kun dinqii dhadhanii duukaa yaa'aniidha. Indaam duukaa yaa'us gaafa yaa'an immoo maal barbaadu jettanii masiicha ilma Waaqayyoo barbaadu otoo hin ta'ini ammas maal barbaadu duukaa bu'an. Isaaniifis seexanni akka caraan indaam milikinnan biraa akka ta'u duukaa bu'an. Waan isaan gaafatantu na aarsa na gammachiisas yookaan immoo na kolfisiisas. Duukaa bu'aniitu mee amma Naazreet geesseetti iddootti dhalatteedhani miti indaam. Naazreet iddootti dhalattee guddatte gatii ta'eefi biyyatti guddatte gatii ta'eefi mee akkuma engadda Qifirnaahomitti milikkita goote asittis godhi ka'edhaniin. Miti kan isaan barbaadan milikkituma silaa. Asittis godhi si duukaa deemne naani gooftaa Yesuus gaaffii tokko deebiseef dhugaadha sin akka milikkita barbaadan anuu beeka duriyyuu jedhe. Maal kun mucaa Yoosef miti maal ta'e eessatti nu beeka dur kun engadda dhalate miti jedhani. No. Eeliyaas yommuu sin gidduu ture waan isin gootan beekan tureedha gooftaa Yesuus. Biyya sanatti gaafa beelli ta'e nama meeqa beelee ture Israa'el keessaa innaan hunduma keenyaa jedhan. Nama meeqaaf immoo Eeliyaas dinqii godhennaan nam tokkotti eessa isaanii yonnaan dubartii saraaphitaa bira dhaqee otoo Israa'eloonni hundumtu beela'anii jiranii jedhan. Okay. Bara Eeliyaas immoo namicha Sooriyaa bira dhaqee lamxii isaa qulleesse. Lamxii meeqa ture Israa'el keessa ture jennaan immoo baay'ee turanii jedhe. Maaliif Sooriyaadha warra dhamaniin warra naqabatiin bira dhaqee dinqii sana godhe reedha. Because sababni isaa raajiitu biyya isaatti tuffatamaadha. Jedheetu gaaffii isaanii kanumaan deebisee deeme. Otuma deemaa jiranii gidduutti mana amaatii Phexrositti gore gooftaa Yesuus. Miti? Mana amaatii kontekstii kana sinilaachuun irra jireedheetan. Mana amaatii Phexros gaafa godhu immoo hafuurri dhagna qubaa ishee ajjeesuudhaaf ka'ee ture. Hafuura dhagna guba.
Innani maalu adaraa keeshee fayyisedhanii kadhatan. Inni fatee isas jedhaan. Bakka dhisi deemennaan kaatee yoggusuma buna danfisutti kaateedha sagalee Waaqayyoo. Hin keessumsiisteedhaam. Akkuma buna danfistee haa ta'u qiixxassitee haa ta'u illee hin beeku garuu girgir jetteedha. Ndaam The Chosen movie yookaan immoo TV series show The Chosen yoo ta'u ilaaltanii akkana laafidha. Gooftaa Yesuus inni galagalteen ilaalle. Maaloo taa'aa akaaqee waa fidattee gushiin kuttuun agriitu fiigichaan. Kun dinqiidha jedhan indaa'umammoo warri Faarisiis warri Saadisiis warri Yihuudii hundumtu duukaa bu'anii kun dinqiidha barumsi isaa dinqiidha hojiin isaa dinqiidha jedhanii duukaa bu'aniidha. Horachaa jira Gooftaa Yesuus mootummaa isaa ijaaraa jira. Isaan garuu milikkituma gochuu dhufe seeyaniitu ammayyuu milikkituma gaafatu. Otuma deemanii wal cabsanii ammas gidduutti karaatti eenyutti dhufe beektu namicha dhagni isaa lamxiin tokkotti dhufe miti. Oto Luqaas boqonnaa 5:17 biran ga'ini namichi dhagni isaa lamxaa'ee tokko dhufeetu yaa barsiisa yoo feete na qulleessi jedhan immoo iyye. Ennaani sagalee isaa dhaga'ee dhaabate Gooftaa Yesuus. Sagalee keessa dhaga'ee isiniif haa dhaabatu Yesuus. Ameen jedhaa kaay. Lamxiif namni fayyaan hin dhaabatu bara sanan baqata malee. Na dhageessanittu akka Yihuudotaatti lamxiif sagalee isaa dhageessisnaan dafee akka nama ternoidoon itti dhufe namni hundinuu sheltarii jala lixuutu irra jira. Yoo arge cubbuu dhagatii ta'eef. Sheltarii jala lixuutu irra jira. Gooftaa Yesuus garuu hin dhaabate sagalee iyya isaa dhaga'eetu hindaa'um dhaabachuu duwwaa miti inni immoo masiidha otoo ofiin jedhu dhaqee lamxiidhaan harkaan tuqeedha. Abeet Gooftaa Yesuus. Waa'ee seeraatu isa dhiba miti kasaan. Waa'ee madaa ijoollee isaatu isa dhiba. Ameen hin jettan? Amen. Muuvicha ilaala. Muuvichi faamiliidhaaf intendidii ta'ee hojjetame. Chosen. Netflix irra jira free dhagatii ta'eef. Keessumaa wangeela Yohaannis irratti emphasis godheetu practically barsiisu gatii ta'eef. Innaa duukaa buutonni himachoof ta'e barsiisa. Akkamittiin lamxii harkaan tuqxa jedheen. Inni garuu madaa namichi sanaa waan isaa fi galee fi dhaqee harkaan tuqee fedheera qullaa'ee jedheen. Bakka kanuma isaaf. Galanni isaaf haa ta'u. Innaani qullaa'ee isa booddee dhaqxee immoo lallabiin jedheen. Dhaqxee immoo namatti iyyuu himatiin jedheen. Piriistitti dhaqiitii of agarsiisi kan kee kanuma seenaan jedhe Gooftaa Yesuus. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kun hunduu gaafa taa'uu deemu gaafa mootummaa Waaqayyoo lallabuutti deemu namni hin wareere. Maal afaansaa keessaa kan ba'u dhageenyee hin beeknu jedhanii jedha Maarqos gaafa dubbatu. Luqaas immoo dubbiin afaansaa keessaa ba'u Aaboof humnaan tureedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Aaboof humnaan waan tureef warri dubbii dubbachuu danda'an hundinuu sarraa dhaggeeffachuudhaaf gara isaa dhaqaneedha. Otuma fiiganii iddoo kanatti namni ndaam Maarqos gaafa dubbatu lakkoofsi namaa waliinsaa hin wallaalchisedha afaanuma keenyaan. Lakkoofsa gararraa ta'e hin baay'ateedha. Ammayyuu haa baay'atu malee waan isaan ilaaluu dhufanii, waan isaan arguu dhufanii, waan isaan ittiin gaagaataa uumanii milikkita. Milikkita. Asitti garuu Gooftaa Yesuus Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 Isaayyaas raajichaa fi raajummaa waa'ee isaa dubbate yeroo jalqabaaf ifaaf ifatti kennicha dhangalaase Gooftaa Yesuus iddoo kanatti. Wanti namni har'ayyuu jarri suniif jarri kun nutiyyuu tokko hidhee isinitti meera. Miti milikkita barbaanna harka caalaa malee milikkita caalu barbaachuun keenya baay'ee reeriidha jedhee yaada. Salphisuuf gabaabumatti. Jarri kun milikkita barbaacha dhufanii as jiru. Waan isaan arguu barbaadan otoo lamxiin fayyee, otoo naafni diriirfatee, otoo du'aan ka'ee, otoo jaamaan iji isaa banamee, otoo seexanni caraaneeti. Dinqiidha kun. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Garuu Gooftaa Yesuus dinqiin kana caalu jira ani kanaafan dhufeedhe. Mee waa tokkoon sin gaafadha. Maaliyyuu dhuftan? Simple question. Maaliif dhuftan? Maaliif dhuftu waldaa? Okay. Deebiinsa baay'eedha. Garuu otoo immoo maal jireenya keessanitti godhee barbaaddu laata Gooftaa Yesuus? Kana garuu akka garaa keessanitti ofiif deebistan hin barbaada. If it is one thing, possibly, waa tokko kan barbaadan kun yoo Gooftaa Yesuus geeddare
jireenyi koo lammaffaa deebi'ee akka duriin ta'u narraa sin fudhatamu kun narraa hin dhumu kan jettanii yeroo hundumaa barbaaddanii Yesuus duukaa cabdan maalidha? Maalidha mee isa deebisaame ofii. There is one gift, it is only everlasting. Giftiin namarraa hin fudhatamne aduudhaa gaditti tokkitti duwwaadha inni iyyuu asitti namaa kenname. Asitti iddoo kanatti namaa kenname. Inni immoo miraakilii caaluudha. Miraakilii amma kanaa ga'a jettan maalidha mee natti maame? Maalidha? Fakkeenyaaf namichuma naafa kana Gooftaa Yesuus miilla isaa hiikeera miniyam mitiin jedhe dafaa akkam fixuuf natti dudubbadhaa malee nan eeressedhe isinitti meeram. Yoo isin ingeejii gootanii nan fixa dafee hankanaan achi sa'aatii tokko har'a. Milikkita fayyiseera namichi fiigeera sireessa baatee galeera mini dinqiidha kun maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Garuu dinqii isarraan fudhatamnedha kun. Waan sin dhibu namichi du'ee du'aatti hafe. So akkamitti dinqii caala. Okay, let's say Alazar du'aa ka'eera moon kaan. Dinqii namitti kun dinqiidha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Garuu dinqii caaluudha du'aa kaasuun. Mee naa deebisaa booshee kana naa deebisaa dhugaa gooftaa. Dinqii caalu du'aa kaasuudha. Indaa'umeen gadda maalan jedhanii maartaadhaani yoon du'e dingata adaraa namatti bilbilte akka du'aana kaasuuf Waaqayyoon naan kadhachiisinee itti madhene. Nageenya isini dhugumaam yoon du'e dingata adaraan kadhachiisin nama eenyuunu bilbilte akka naan kadhachiisne ani peenii du'aa keessa si'a lama darbuun barbaaduun jedheen. Kanaaf miti duuni peenii qaba gatii ta'eefim. Yogguun gaaddisa du'aa jala darbu yaa Waaqayyo nan dhiisin jedhe miti Daawit. Duuni peeniidha. Maaliifan peenii du'aa si'a lama ekspiriyaansii godhaan oddoo dhaqun beekaa. Alazar du'aa ka'eera. Lammaffaa deebi'ee du'e moon duuni. Mitire maala dinqii caalu miti. Soo isin dinqii caalu kun naafaa ta'u jettanii inni ganamaa galgala cabdan maalidha? What is that the everlasting gift or miracle has been done for your life? If not, kana takka ta'u barbaadummoo maaliin ni laata? Kanuma qabannee gallaan har'a kun lallaba waggaa lafarra jiraannu hundumaanuu ta'a. What is that? Dhugum Gooftaa Yesuusis dinqii caalu sana gochuu dhufe isaan ala biizinesii biraan qabu. Gooftaa Yesuusinis kan qaraanii ol baase milikkita sana gochuuf malee waan biraan qabu. Jarittiin kan isaan barbaadanii isuma sana indaa'um Niqoodimoos yoo achi keessa ture gaafa sana barsiisaan seeraan ni guddaan sun. Milikkituma arguu dhufe innaani qo'aa garuu hadha jedhe Gooftaa Yesuus. Isa duraaf isa caalu nan dursa jedheen. Hallelujah. Isa duraaf isa caalu kennaan siif kenna. Kennichis mucaan nama nana cubbuun kee hundinuu sii dhiifameera. Xinneessitanii maameen jettamini. Ela. I wish I have articulated word. Kana caala. Cubbuun kee meeqa isaa sii dhiifameedha Gooftaa Yesuus. Mee jedhame. Meeqa sii dhiifame. Isa gaafa jimaataa duwwaa sii dhiifame hin jenne Gooftaa Yesuus. Isa ji'a ja'a hojjette duwwaa sii dhiifame hin jenne Yesuus. Isa waggaa 7 duraan jenne. Isa gaafa dhalatte hin jenne. Cubbuun kee hundinuu maal ta'eera? Sii dhiifameera ennaani. Raba Yesuus namichi kun maraateera. Eenyunni namichi kun jedhaniin. Because kan isaan barbaadan bira kan Gooftaa Yesuus laachuu dhufe kan bira. Kan Gooftaa Yesuus laachuu dhufe obboleetti ko anaaf siif dinqii har'a nyaatamee dhumuu ton ta'in. Ulfina ol ka'ee gadi bu'uu ton ta'in. Mana ijaaramee gubatoo ton ta'in. Kana duwwaa ton ta'in. Dhagna keenya huuqqate furdisuu duwwaa ton ta'in. Naafummaa keenya utaashisuu duwwaa ton ta'in. Caba keenya dhidhiiboo ton ta'in kennaa bara bara. Kennaa namarraa hin dulloomne. Kennaa namarraa hin fudhatamne. Kennaa hin jijjiiramne. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana isaatiin cubbuu kee hundumaa sii dhiiseera jedhe Gooftaa Yesuus. Ati kennaa kana qabda buletti ko. Anaan kan boqu kool qabee deemu yoo jiraate.
Anaan kan yeroo hundumaa na kolfisiisu yoo kan jiru yoo jiraate. Anaa yeroo hundumaa kan na gammachiisu yoo jiraate. Mana ani keessa jiraadhu miti, makiinaa ani oofu miti, biyya ani keessa jiraadhu miti. Ani nama cubbuun isaa dhiifameefi. Ani bukkee maqaa keessanitti of kaa'ati jedhame. Ani nama cubbuun isaa dhiifameefi. Seexanni kana haa dhaga'u. Duuti isaa dhaga'u. Haleluuyaa. Balballi gaannab isaa dhaga'u. Kennaa caalu kan eenyuyyuu narraa fudhachuu hin dandeenye. Kan eenyu sitti naa dabaluu irraa naa qannasuus hin dandeenye. Haleluuyaa. Fuulli geeddaramee namni hunduu na jaallatee na jibbee. It doesn't matter to me. I know I am the forgiven child. Cubbuun koo naa dhiifameera. Kun kontekstii bara sanaattis, bara kanaattis, bara baraanis mata duree gooftaa Yesuus raawwachuu dhufeef isa jalqabaaf isa dhumaati. Yeroo darbe isinitti meera. Afurri Waaqayyoo gaafa dhufe mootummaa Waaqayyoo dikleer akka goonuuf nurra dhufe. Mootummaa Waaqayyoo immoo mootummaa maaliiti? Mootummaa dhiifamaati. Gooftaa Yesuus mootummaa isaa gaafa dikleerii godhe mootummaan koo dhiyaateeraati maal godhaadha? Qalbii diddiirradhaadha. Hey, paaspoortii mootummaa Waaqayyoo dhiifama cubbuuti. Siniin galle haleluuyaa. Paaspoortii mootummaa Waaqayyootti hin galan maaliin jedhe? Dhiifama cubbuuti. Namichi barreessaa theology beekamaan tokko jira maqaasaa. Sinners in the hand of angry God. Sayidee barreessi kana. John Edward. Akkas jedhe. Namichi baay'ee skoolaarii beekamaadha. Beektu kana baay'ee beekamaadha. Takka eetistiitti deebi'ee takka waaqeffannaa isa Waaqayyoon jiru jedhanitti deebi'ee takka hundumtuu Waaqayyoon isa jedhanitti dhaqees amaneera. Dhuma teoloojii matee otoo jiruuti. Dhumarratti garuu anaan kan na keessaa baduu hin dandeenye kan Waaqni kamiyyuu immoo naa laachuu hin dandeenye waa tokkitti akka ta'e naa gale kanaafan Kiristoositti deebi'ee citee hafeedhe. Haleluuyaa. Na infiige namichi eetistii isa akkamii Waaqayyoon jiru jedhe macaafa meeqaatama nama barreesse. Amantii inni barreessineef hin jiru namichi. Dhumarratti garuu waa tokko naa galeedhe. Iddoon fiige hundumaatti kan Iyyasuus naa kennin Waaqni naa kennin jiru jedhe. Inniyyuu Kiristoos Iyyasuus kennaa caalu dhiifama isaa cubbuu koo hundumaa naa dhiisee kaadhimamtuu mootummaa isaa na godhate. Haleluuyaa. Yoon har'a du'e mootummaa Waaqayyootti hin gala. Yoon jiraadhes inni gaarantii kooti. Kanaaf ani nama cubbuun isaa dhiifamedha. Yesuusin kanaafan jaalladha malee waan biraayyuu miti jedheen. Maaliif Yesuusin jaallattu sin? Biddeen kan sinii kennuuf filaata. Waaqayyoon na gargaaru. Kanaaf jedhe gooftaa Yesuus. Maali Waaqayyoo maa arrabsa akkamitti cubbuun keessii dhiifameera jechuu jedha namichi kun jedhani miniin daa'u. Maa akkamitti Waaqayyoon arrabsaa jedhan. Israa'eloonni waa'ee cubbuu gadi fageessanii beeku. Bara isaanii guutuu re'ee qalaa, jabbii qalaa, hoolaa qalaa jiraatan gatii ta'eef. Sinitti meera miti waa'ee cubbuuf. Israa'el dhama'insi inni jiraate gibira warra Roomaa fi cubbuusaaf kan inni harka caalu jiraate. Si galee? Gibira Rooma cubbuu tokkoof re'ee tokko qala Israa'el. Har'a cubbuu tokko hojjeta. Re'ee tokko kin jabbii tokko geessetti hin qalee cubbuu aariin kee Waaqayyo re'etti kanarratti naaf haa boba'uudhaan. Because Waaqayyo kanitti aaru yoo jiraate cubbamaatti duwwaa gatii ta'eef. Kana hubachuun keessan gaariidha. Waaqayyo eenyutti aara yoo jettanii cubbamaatti aara. Cubbutti aara. Cubbutti aara Waaqayyo. Kanaaf kennaa caalu kana. Isaan immoo Waaqayyo nutti aaree lafti bariinaan abidda isaan nu guba jedhanii gatii beeka amananii fi dhugumas immoo gatii ta'ee fi gubee beeka. Kanaan dura cubbuu godhanii luboonni iyyuu gaafa mana qulqullummaatti gaafa ol galan achumatti kush godhee lamaan ishee gubee ajjeese Waaqayyo. Hin aara. Cubbuun Waaqayyotti hin tolu. Kanaaf hoolaa qalaa re'ee qalaa ammayyuu abdiin qaban ture. Abdiin qaban kan immoo kan godhu yaa hiwwee duwwaa jedhanii yaadu kan cubbuu dhiisu. Yesuus garuu kennaan ani kennuu dhufe mootummaan ani ijaaruu dhufe hojiin ani hojjechuu dhufe isa kan akka ta'e har'a beekaa warra natti amanan hundumaaf cubbuun isaanii maal ta'e jedhe gooftaa Yesuus dhiifameera jedha. Firako
yoo waaqayyo akkuma dubartittii engadda Kaalifoorniyaa irraa daalara laatarii biliyoona tokko si baase miti Kaalifoorniyaa irraati miti amma isheen engadda moote mirakilii caalu miti birrichi kennameefi boordiingata gara gooftaa yoo dhaqxe duute otoo cubbuun hin dhiifamin maal godhaaf biliyoonni tokko hin hafe miti daaraa ta'e yookiin isheen hin nyaanne yookiin immoo mootummaa waaqayyootti hin galle. Kanaaf otuma waaqayyo biliyoona tokko lootarii si baase cubbuun kee siin dhiifamne taanaan biliyoonni tokko dhuma. Otuma waaqayyo fuudhee immoo White House keessa si kaa'ee hojiin kee sin darba. Hojiin kee sin darba. Otuma waaqayyo jaalala biyya lafaa hundumaa si kenne hundumtu hohee jedhee si duukaa deeme inni sin dhuma. Innuma jaalalli hin dhumne kennaan hin fudhatamne qabeenyi nama harkaa hin duune dhiifama waaqayyooti. Amen. Ani nama cubbuun isaa dhiifameefidha. Amen. Akkas jedhamee maalo. No. Fuula waaqayyoo jirra gatii ta'eef cubbuu dhiisuun kan gooftaa Yesuusidha. Mee afaan guutaa jedhame nu qaanessa aadaa keenyatti keessumaa aadaa East Africa irraa warri dhufne I am forgiven people jechuun ani cubbuu isaa nama dhiifameefidha jechuun baay'ee nu ceephaa galtiidha nuuf keessumaa nuuf har'a garuu maqaa gooftaa Yesuus isinitti nima cubbuun keessan hundinuu isinii dhiifameera. Maal gatii gootaniif miti garuu hojii keenyaan miti garuu gaarummaa keenyaan miti garuu hundumaa hojjete Golgoota irratti xumure ilmi waaqayyo qaraanioo irratti xumureera hojii kee. Gatii akkuma sila obboleessi koo faarfachaa ture gatii sirraa barbaadamu hundumaa eessatti kaffaleedha. Golgoota irratti Yesuus kaffale. Gatiin ati baastu hundinuu cubbuu keef kifiyyaa tokko sumuni tokko ta'uu hin danda'u. Sini galeera gatiin ati baastu hundinuu dhiifama cubbuu keef down payment ta'uu hin danda'u. Down payment ta'uun ofii isaa dhiiga isaa down payment gadi kaa'ee lubbuu isaa immoo kaffaltii godhee kenne Golgoota irratti gatii cubbuu kee gooftaa Yesuus kaffaleera. Kun immoo sirraa hin fudhatamu. Ameen jedhaa kaay. Sirraa hin fudhatamu. Cubbuun kun haa dhiifameera garuu narraa hin fudhatamaa inni immoo yaaddofnas immoo innis yaaddoo biraadha. Cubbuun kun dhiifamni cubbuu kun sirraa hin fudhatamuun jedhe. Ameen hin jenne ammayyuu kanas barsiisuun irra hin fudhatamuun jedhe. Maal kaleessa gatii dandeesseef si kennee gooftaa Yesuus. Gatii dandeesseefi gatii qulqulloofteefi gatii saantifaayidii taateefi gatii re'ee qalteef moo gatii hoolaa qalteef moo gatii asraata laatte moo gatii faarfatte moo gatii maaliif si dhiise kaleessa. Okay erga gatiin hin jiru ta'e immoo bor immoo gatii maal sirraa gatii dhabeef immoo cubbuu keessatti deebisa. Gaabbe hin deebisu no. Ameen jedhaa kaay hin gaabbu minno fuula isaan geeddaratu minno hin jaallateen jibbu minno balbala banee namatti balbala deebisee hin cufu minno kootu jedhee immoo narraa deemin jedhu minno maal godhare yeroo hundumaa hafuura isaatiin si abaabbala. Mucaa koo qalbii diddiirradhu sin jecha kufteetta ka'ii jecha rafteetta dammaqii jecha yakkiteetta qalbii diddiirradhu jedhee si miicaa si qulleessaa si calalaa si danfisaa si affeelaa si ajjeeseetu mootummaa isaatti du'aa si kaafata Yesuus. That is the forgiveness of sin. Si ajjeese mootummaa isaatti maal si godhan jedhe. Du'aa si kaafa duuni koo dhuma miti otoo duuni dhuma namaa ta'e qamadiif dhuma ta'a ture. Miti qamadiitu otoo duuni namni maal ta'aa jedhu miti amma namoonni waan ta'u immoo du'uudha ka jedhu. Duuni otoo dhuma ta'eeti maal of hin seena. Duuni dhuma miti. Otoo duuni dhuma ta'eeti qamadiif dhuma ture gooftaa Yesuus. Qamadiin iyyuu jiraachuudhaaf baay'achuudhaaf horuudhaaf duutee maal jetteedha. Duutee biqqeetti bareeddeedha. Nagariyyoo eessatti biq jennaadha malee dubbinsa. Heelii keessatti biq jettamoo gannata keessatti biq jettaadha malee dubbinsa. Hundi keenya iyyuu biq jechuun keenya hin oolu. Ameen bagan jedha wangeela. Hundi keenya iyyuu biq jechuun keenya hin oolu hin jedheem. Heelitti biq jenna haa ta'uuti. Gannatatti biq jenna haa ta'u hin beeku malee. Eessatti biq jenna hin beeku garuu har'a waa tokko hin beeka. Warri cubbuun isaanii dhiifameef hundinuu. Hallelujah. Warri Kiristoositti amanan hundinuu. Warri dhiifama isaa fudhatan hundinuu.
mirga hoolichaatti barabaraan teessoo hoolichaa jalatti barabaraan fuula hoolichaa jalatti barabaraan faarfachuudhaaf isa waaqessuudhaaf isa bukkeetti big jechuun isaanii inni mirkanaa'eera. Ati nama cubbuun keessi dhiifamedha. Yaa Luther kana ture kan isa seexanni guddisee isa qoru Martin Luther sinitti meera ta'e hin beeku waa'ee the seven last word of Christ on a cross gaafan jedhee barsiise tokko. Luther erga amanii waan seexanni isa qore otonni macaafa Greek irraa afaan Lutheritti basement riyaasaa keessa taa'ee translate godhuuti amma suma namni ifama waaqayyo argatee dhen seexanni dhaqe ittuma dubbate yaadattu sumaayii amma tsaadiqiini jedhe afaan jarmaniitiin immoo jedhe oromiffaan miti akka inni jedhu kanatti sumaa namni cubbuun isaa dhiifameef jedhe seexan eeyyeedhen maal akkamitti siif dhiifamnaan immoo biyyi lafaa hundumtuun dhiifamaaf kannaan eeyyeedhen sii dhiifameedhaan maaliif immoo naan dhiifamuu jedhe Luther deebise seexanaan jedhaan morkii qaba qoy mee natti mee gatii kana gooteef jedhiiti hojii konatti mennaan peperittiin tsaafanii fixanii qabdaa'ee cubbuun kee lakkoofsa maalii qabaa jedhe seexan qabadheetu daftarii nootti buukii banate tokko innaan itti buutti kee innis barreesseetu harki na gubateedhe qubni koo na gubate barreessee fixuun akkuma seexanni jedhe immoo waan inni jedhe hundumtu cubbuu koo ta'edhe waan sin dhibu yaadda barreessanii beektu sin cubbuu keessanii nan barreessedhe waan seexanni ittiin nakasase keessaa tokko soba miteedhe hundisaa dhugaadha barreessee fixuu dadhabeen harki koo na gube kana hundumaa gooteetta miteennan eeyyee godheeran jedhe kana hundumaa irraa sii dheesseerennan qoyisitti nima deebisaa jedhe dhaabadhuuna eegii jedheetaniini gwaadaa dhaqeetan jedhe gara golaatti qoy dhaabadhuuna eegi waan ta'een sitti ma waa'ee cubbuu koo jedhe dhaqee maal fide beektu peentingii qalamii diimaa argate gola keessaa ishee fideetu nooticha irratti gadi dhangalaasee elaa jedhe dhiiga Kiristoos Iyyesuusin cubbuun koo hunduu naa dhiifameera jedhee ija ishee tallaxxafeedhen dhugumam ija gaafa darbatu seexanaaf waraqaticha girgiddaatti laxxafe hamma yoona Johannes Berliin keessa manni sun muuziyeemii ta'ee jira jedhan gaaf tokko waaqayyo lootarii yoonaa baasee dhaqee ilaaluun kon oolu dhugumam hamma yoona dhiiga isaatiin golgoota irratti cubbuu ati natti himtee fixuu dadhabde kana hundumaa Yesuus Kiristoos bara baraan dhiisee jedheetti laxxafe sokke sii dhiifameera cubbuun kee amen tokkodha lamadha isa har'aati isa boriiti isa bara baraati as long as you trust in him hallelujah as long as you believe in him your sin has been forgiven. Si dhiifameera cubbuun kee kennaa kana immoo eenyuyyuu sirraan fudhatu giftii ko I know iskoolaarii beekamaan tokko kennaa nuu kenname caalaa amanuu Kiristoos Yesuusin wanti nuu kenname hundumaa caala gaafa amanne Yesuus Kiristoos kennaa hundumaarra caalu nuu kenne inni kaan hin dhuma inni kaan hin fudhatama inni sun garuu sirraa hin fudhatama kanaaf jedhe gooftaa Yesuus amma garuu waan dhufee fangodha jedheen amma garuu waan dhufe fangodha innis mucaa nama cubbuun kee hundisaayyuu si dhiifameera that's it ciqiin hin jiru cubbuun kee hundinuu si dhiifameera yoo cubbuu dhiisuu danda'a ilma waaqayyo isa kaanoo namni gochuu danda'a jedheetu gooftaa Yesuus waa'ee waaqayyo immoo fixaan jira gooftaan naa eebbisu waa'ee waaqayyo immoo amala sadii beeku Israa'eloonni amala sadii waaqayyo hundaa danda'aadha amala waaqayyo keessa kan Israa'eloonni beekan waaqayyo hundaa danda'aadha waaqayyo hundaa beekaadha waaqayyo si'a takkaatti iddoo hundumaa jiraata si jedhu amala waaqayyo kana beeku erga akkas ta'e immoo akkuma kaleessa lamxii fayyisaa ture akkuma kaleessa jaamaa banaa ture akkuma kaleessa dhagna gubaa ifataa ture akkuma kaleessa seexana caraansisaa ture kan immoo gochuun danda'a jedhanii garaa isaatti gunguman arge isa immoo arganii haa amananiif jedhe itti galagalee cubbuun kee si dhiifameera moo siree kee baadhuu deemitu caala
jedhe isaan gaafate amma gaaffii kana isin gaafadha jedhee booddee hundaa danda'aasaa haa beekaniif immoo mucaa nama siree kee baadhuuti nagaadhaan mana keetti galeedhen. Oh hallelujah. So gaaffii dhuma. So Yesuus Kiristoos cubbuun sii dhiifame moo siree kee baadhuu deemiitu caala jedhee gaaffii isaan gaafate. Deebii maalii argachuu barbaadeetu isaan gaafate. What kind of answer he is inquiring? Mee yaaddanii beektu kana isa kamtu caala jedhee gooftaa Yesuus cubbuun kee sii dhiifameera moo siree baadhuu deemiitu caala jedhee isa kamtu caala nam tokko natti himaa maaloo maali naaf ammoo diriirsuu kan danda'u jiraas keessa harka baasa warri naaf diriirsuu dandeessan har'a dinqiidha dhugaa gooftaan naafota biyya lafaa gara keessanitti ergaa jiraas keessa injiru mini jira umna Yesuusin danda'ama yeeyye garuu kontekstii Yesuusin cubbuun kee sii dhiifa humna Yesuusin immoo forgive gochuun hin danda'ama miti humna Yesuusin amma paastoriin gaafa confessionii goonuu as dhaabanne cubbuu keessan irratti warri dhiifamtan dhiifama gaafattan kanarraa kan kee cubbuun keessan hundumtu sinii dhiifameera jedhee declare godha humna Yesuusin waan hin dandeenye jiru garuu kontekstii namaatti isa kamtu caala isa deebii maalii barbaada gooftaa Yesuus sana caala kana caala moo maaliif challenge gochaa jira gooftaa Yesuus kamtu caala eeyye xuru isa kana sakkarratti yaaddan hin barbaada elaame maaliif challenge isaan godhe gooftaa Yesuus either forgiving cubbuu dhiisuus yoo ta'e naafa diriirsu hundumaa harka isaatti kan qabatee jiru. Hallelujah. Nadagairtu fixutti njire cubbuu dhiisuus ta'e naafa diriirsu jaamaa banuus ta'e cubbuu isaa guddaa sana dhiisu lamaan saafiyyuu furtuuf soorsiin waan hundumaa. Hallelujah. Furtuuf soorsiin waan hundumaa isa duwwaa akka ta'e akka amananiidhaaf yaa jirana cubbuun keessii dhiifame moo naaf diriirfadhu deemi jechuutu caala jedhee isaan gaafate. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu malee kanatu salphaadha nuufi kanatu immoo nuuf guddaadha yookaan immoo kana gochuu hin dandeenya sana gochuu hin dandeenya akka isaan jedhan deebii barbaadeen miti jarri naafa sana gati fayyisuu hin dandeenyeef iyyuu maal godhan mana namaa cabsaniidhaan mana eenyu mana namaatiin kan isaan iyyuu mitiin manni ijoollee Israa'el immoo wuddiidha sababiinsa mannu kan isaanii miti kan isaanoo bara sana ari'amaa jiraatanii lafa sana irratti iyyuu isaanoo maxxeedha jedhamanii hamatamu jaarraa jalqabaa keessa gatii ta'eef warri mana ijaarratin immoo akkuma sakuriitii biyya keenya zabanyaa eeggachaa bulu mana isaanirraa nama re'ee qabaatanii miti manni birqiidha bara sana birqiidha gatii ta'eef caakka keessa deemaa jiraatan gatii ta'eef godoo buufatanii keessa jiraachuun isaaniif waan guddaadha jarri garuu amantii isaanirraa kan ka'e naafa diriirsuu kan danda'u isa dhagatii jedhanii amananiif mana baaxii ishee cabsanii Yesuus jala buusaniidha. Hallelujah. Inni cubbuu keenya dhiise Yesuus. Inni sii dhiifameera jedhe Yesuus. Naafummaa keenya fayyisuus hin danda'a. Naafummaa keenya kan fayyisuus Yesuus duwwaadha. Caba keenya kan wallaanus Yesuus duwwaadha. Hirruu keenya kan guutus Yesuus duwwaadhaan jedhen. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Impartiality itti amannu hin qabnu Yesuusin. Dhukkubaaf Yesuusin hin amanu jettanii beektusin hin amanu no anoosii kana hoo dhaqeetanii ibuprofen liqimseen fayya kaansaritti kanarraa waaqetan keemootiraappii jaluma yoon galeeyyuu na ishee baksee ajjeesa hin jedhamu Yesuus yoo dhukkuba keessa ta'e yoo cubbuu kee yoo hirruu keessa ta'e yoo yakka kee yoommoo argachuuf dhabuu kee ta'e hundumaaf burqaan jireenya kee Yesuus Kiristoos. Akkam saba carroomedha nuti jaran yoo beelofne Yesuus yoo yakkine Yesuus yoo nuti irrate Yesuus yoo dadhabne Yesuus iddoo hundumaattu inni dhaabachuudhaaf immoo amanamaadha hundumaa irratti immoo isatu maalidha El Shaddaayiidha ameen jedhaa kaay El Shaddaayiidha waaqni nuti amannu waaqa biddeen nyaachisuudha waaqa cubbuu dhiisudha kanaaf warri amantii warri gara Indiyaa kun Buddhism warri jedhaman kuni amantii biddeen nyaachisu qobaatti qabu amantii cubbuu dhiisu qobaatti qabu amantii mileenarii nama godhu qobaatti qabu
amantii nagaa namaa kennu boqqobaatti qabu, amantii bokkaa raabsu qobaatti qabu, amantii bokkaa caamsu qobaatti qabu. Nuti garuu tokkicha duwwaa qabna. Ameen jettanii isini? Ameen jedhaa kaay. Kan mana kee fayyisu Yesuusin qabda. Kan cubbuu kee dhiisu Yesuusin qabda. Kan ijoollee kee guddisu Yesuusin qabda. Hallelujah! Kan naafummaa kee dhiisu Yesuusin qabda. Inni immoo kennaa caalu Yesuusin cubbuu kee si dhiisee isa siif kenne. Yesuus wajjin immoo maal sitti hir'isare? Maal nutti hir'isare? Egaa inni Yesuusin nuu kenne. Isa wajjin hundumaa nuun kennuure jedhe firoota ko. Kan Yesuus duukaa cabnuufi kan Yesuus jennee faarsinuufi gatii bidduun nu kenne gatii diinna dhoowwatee miti. Gatii cubbuu doktariin dhiisuu hin dandeenye. Gatii cubbuu haati dhiisuu hin dandeenye. Abbaan dhiisuu hin dandeenye. Gatii cubbuu re'een qalamee namaa dhiisuu hin dandeenye. Cubbuu koo Waaqayyo gooftaan maccaa ilma isaa Yesuus Kiristoos irratti bobeesse. Aarisa. Fannoo indaa'um hin dallaneedhaan Waaqayyo gaafas ilma isaa Yesuusitti dallanee cal jedhee isa dhiiseedhaan cal jedhee isa dhiise. Waa'ee maaliif? Waa'ee cubbuu koof, waa'ee akka koof hundee malee jiraachuu mannaa. Hallelujah! Abalu malee jiraachuu mannaa. Waldaa kana malee jiraachuu mannaa. Dhagna kana malee jiraachuu koo mannaa. Mucaa koo si dhiiseera aariin koo sirratti haa boba'u jedhee hunduma isaa mataa Yesuus irratti fe'eedha. Abaarsa hundumasaa innis abaarsa keenya fudhatee lubbuusaa raatee Golgoota irratti qaraanee irratti cinqaarse amma hundinuu warra natti amananiif maal ta'eera? Raawwateera. Raawwateera waa'een koo. Ameen jedhaa kaay. Raawwateera kan kee. Ofin kasasiin raawwatameera. Galtiidhaan ofin sukkumiin raawwatameera. Dhiiga Yesuusin cubbuun kee miicameera. Inni yoomi inni kaleessa inni har'a inni amma deebi'ee inni dhufutti hundisaayyuu maal ta'eera? Dhiifameera. Irra deebi'een jedha inni har'a inni kaleessa inni borii Yesuusin raawwatameera. Inni kennaa kana sii laate immoo hundayyuu sitti hin hir'isu. Isarrattis inni he is omniscient God. He is omnipotent God. He is omnipresent God. Waaqa hundaa danda'uudha. Waaqa hundaa beekuudha. Waaqa iddoo hundatti argamuudha. Waaqayyo inni kennaa namarraan fudhatamne nu badhaasee ijoollee mootummaa Waaqayyo nu godhate. Maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Waldaa